nagaan waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Nagumaasin waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo sanu eege sanu geggeesse baay'ee galateeffannaa. Akkuma isaan dubbatan Hojjetaa Wangeelaa Taaddasee Fufaan jedhama. Waldaa maqaan Yesuus amantoota Oromoo Finfinnee waldaa naannoo Gullallee jirurraa itti gaafatamaa hojii dargaggootaa ta'een hojjechaa ture waggaa 3 fi xinnummaadhuma kaasee immoo hojii waaqayyoo hojjedhaa. Galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ammas itti fufee hojii waaqayyoon hojjedhaa. Amma immoo carraa argadhee waaqayyoo boleettii bareedduu tokko naa kennee naannoo achumaan as dhufee as jira. Kanaaf isinuma wajjiniin hin jira jechuudha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yeroo kana sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Mee sagalee kana ol kaanee dhaabannee dhaggeeffanneetu achumaan waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyoon carraa akkasii carraa guddaa carraa kabajamaa kana nuuf kenne maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Baay'ee nu gammachiise kun galata argatu. Kadhachaatu jiru sagalee waaqayyoo keessaa nan dubbisa akkas jedha. Maariyaam yommus garaan koo gooftaa kootiif qophaa hin dhiyeessaa. Hafuurri koos waaqayyo fayyisaa kootti hin ililchaa. Inni gaddeebii garbittii isaa yaadateeroo. Egaa amma jalqabee dhaloonni hundinuu ayyaana qabeetti anaan hin jedhu. Waaqayyoonni danda'an waan guddaa naaf godhe. Maqaan isaa qulqulluudha. Araarri isaa dhaloota hamma dhalootaatti warra isa sodaatan irratti hirree isaatiin aangoo isaa hin mul'ise. Warra kooranii yaada garaa isaanii wajjin hin bittimse. Gooftota ol of qaban teessoo isaanii irraa isaan hin buuse. Warra gad deebi'anis ol isaan hin kaase. Ameen. Kadhannaa waaqayyoon. Waaqayyo sagalee isaa akkanatti dubbatuuf waaqayyoon kadhannaa. Galanni ulfinni hoqobaan siif haa ta'u. Ati jiraataadha, ati guddaadha yaa Waaqayyo. Ati beekaadha. Hamma jettu geessa, hamma dubbattu geessa, hamma sagalee kee geessa. Bara baraan si haa galatu. Jaalala keef, gaarummaa keef, abbummaa keef, geggeessaa keef bara baraan ulfaadhu. Ati waan nu wajjin taateef, ati waan nu gargaarteef yaa Waaqayyo. Boolli diinni nuuf qote nu nyaanne. Waan inni nuuf qopheesse nu balleessine. Summii isaa nu ajjeefne. Balaan isaa nu ajjeefne. Aduun bonaa nu miine. Qorri gannaa nu miine. Sabni kun hin banne hin duune. Karaan du'aa baay'eetu ture. Hideda baay'ee irra deemne garuu hin duune. Hin salphanne. Nama kolfaan taane. Har'a jirra kunoo. Harki keen wajjin jira. Bara baraan si haa galatu. Namnas jiru kun salphaatti isa dhufe miti. Isa siin baatameedha. Isatti gargaarteedha. Olmaan kee mana keenya jira. Gola keenya jira. Siidaan jaalala kee. Siidaan gaarummaa kee. Mana keenya keessa jira. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Seexanni ilaalee aara saba kana. Seexanni ilaalee aara. Mana isaanii ilaalee aara. Jireenya isaanii ilaalee aara. Boollan qote nyaanneedhee. Duuti koo nyaanneedhee. Kiyyoon kaayee hin qabneedheetu aara. Diina keenya aarsitee nu jiraachifteeti. Diina ilmaan kanaa salphiftee jiraachifteeti. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Boonsitee nu jiraachifte. Gammachiiftee nu jiraachifte. Akka jedhe Daawit. Utuu diinonni koo ilaalanii maaddii naa qopheessite. Xoofoon koo guutee raafaa akka ta'u goote. Utuu diinonni saba kanaa ilaalanii obboleessa kanaa ilaalu obboleettii kanaa ilaalu. Ati maaddii qopheessinaan galateeffatu kanaaf ililchu. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Bara baraan si haa galatu. Bara baraan si haa galatu. Bara baraan si haa galatu. Warra oolmaan oolameeftu calin jedhu. Warra oolmaan oolameeftu calin jedhu. Warratti mana isaanii keessaa itti mul'attutu calin jedhu. Warratti karaa isaanii irraa itti argamtetu calin jedhu. Cal jechuu hin danda'an. Cal jechuu hin danda'an. Cal jechuu hin danda'an. Lafti yoo cal jedhe cal jechuu hin danda'ani. Haalli yoo dubbachiisuu dide isaan dubbachuu hin dhiisani. Bara baraan si haa galatu. Bara baraan si haa galatu. Waa'ee abboota kanaaf si haa galatu. Waa'ee obboleessota kanaaf si haa galatu. Waa'ee obboleettii kanaaf si haa galatu. Waa'ee gaa'ila kanaaf si haa galatu. Waa'ee waldaa kanaaf si haa galatu. Si haa galatu. Si haa galatu. Si haa galatu. Iyyaa galateeffadhaa Waaqayyoon. Rapaasado nama shako rabashiadi seko. Romanse labo rabakida nama seko barabakia do labakia. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
bowwaan sun nu nyaanne. Ani bowwaa dukkanaa keessa yoo na deeme iyyuu sodaadhu. Hamaan natti dhufadhee garaan koon na'u. Abbanni kee fuuleen kee na hin geggeessu jedhe. Haleluuyaa! Bowwaa dukkanaa keessa deemneerra. Hiyyuuse malee nu nyaanne. Hinimimse malee nu nyaanne. Raasaan qilleensaan baay'ate malee nu nyaanne. Bidiruutu raafame malee nu liqimsine. Paradaayin seewii kaatiya. Habuura siifiraachi kaapuusuween. Helipaardi wiis wikaanima yuudi waatreechiyaanis. Mee ishee galateeffadhaa Waaqayyoon. Poladis wekra avatura jenes sevelov kaatrafaa kennabaat hodiveen. Boolla nuuf qotame irratti jaajje. Kanaaf dabarre nuyi. Nuyi kolfaa dabarre sun nama baay'ee nyaate. Lagi sabni Israa'el kolfaa ceesun. Gammadaa ceesun. Warra Fareewwaniin fardaa wajjin nyaate. Konkolaataa wajjin liqimse. Dhaloota baay'ee konkolaataa wajjin liqimse biyyi kun. Warri kun garuu lillee qabu ammayyuu. Abboota fardaa liqimse. Jajjaboota liqimse. Lallabdoota liqimse. Faarfattoota baay'ee liqimse. Warri kun ammayyuu lallaba qabu si haa galatu. Lafa senda albato kaman sido viene chena makan. Allora ti se che vorrà ma shakra vosa in del vicato suena. Wow. Galanni sifato. Galanni sifato. Galanni sifato. Ammas mogolina moota baay'ee waan jabeessituuf si haa galatu. Mudhii namoota baay'ee isa hidhuun argaa. Mudhii namoota baay'ee hidha harki Waaqayyoo. Namoota miilli isaanii okkolee haalli baay'eetti ulfaate jireenyi baay'eetti ulfaate baay'ee namoota okkoloo yeroo inni qaqqabee fayyisu nan arge. Namoota miilli isaanii deemuu dadhabee ekkelan utuu inni qaqqabee fayyisu nan arge. Kana duwwaa miti ni nama fakkaatu jabaanas gidduu adeemu kun daaloos weetii girda akkutaraa kiboota keeddaseen. Hidhaa akka sabbataa harkasaa keessaa baay'ee qaba. Namoota tokko tokko tunni mudhii isaanii hidhee jabeessuun arge. Majuudaatii gosa firaakaa seenos. Namoota abdiin isaanii sekiraa'e humni isaanii dadhabee galgala kana nan aareessanaan jedhe Waaqayyo. Raaduu seetelva ikaatora jana sikaat raaduu digaatoo emaan akaatoo. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Balbala sodaatan lafa sodaatan irratti ija jabaatanii akka isaan dubbataniif namoota baay'ee mudhii isaanii jabeessinaan kaasanaa jedhe Waaqayyo. Haleluuyaa! Waan isaan doorsise irratti doorsisuu akka danda'aniif humnaaf aboon isaanii dabalanaan jedhe Waaqayyo. Mee ursaati Waaqayyoon galateeffadhaa. Jifasaa kiidis waanti kaaroo beekasee. Afuurri keenu gidduu deddeebi'u. Hidhaan hamaan maqaa Yesuusiin kan citee ta'u. Hidhaan dhukkubaa maqaa Yesuusiin kan citee ta'u. Hidhaan yaaddoo raafamni kamillee maqaa gooftaa Yesuusiin. Shiroo kana daqiiqa kanaa kaasee kan rukutamee ta'u. Afuurri kee humnaan saba kee gidduu deddeebi'u. Ati duwwaan dubbadhu ani calin jedha ati haasa'i. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin dubbattee ni lafa dhageessiftu ni nama dhageessiftu. Qilleensa ni dhageessiftu ati sagalee kee baasi dubbadhu. Olonni koo sagalee koo beeku. Anis sagalee isaaniin beekatte. Kan sagalee kee beeku olota kee duwwaadha. Olota kee warri hin taane sagalee kee beekuu hin danda'an. Olonni kee warri kun garuu sagalee kee beeku. Ati sagalee isaanii beekta. Iyyi keenya iyya nama kan biraa sitti dhaga'ama. Himati keenya kan nama biraa keessaa sitti dhaga'ama. Deemsi keenya kan nama biraa keessaa sitti dhaga'ama. Fagootti sitti argamna nuyi. Olota kee waan taaneef, karra kee waan taaneef. Amma safuurri kee nu gidduu deddeebi'u. Ayyaana kee nu baay'isii maqaa Yesuusiin. Nooraa ulfaadhaa. Sagalee Waaqayyoon amma dubbisee macaafaa Wangeelaa Luqaas boqonnaa 1:46 kaasee isa jiruun dubbisee. Sagaleen kun sagalee faarfannaati. Faarfannaa kana Maariyaamtu faarfata. Tarii bifa dooyitiinis ilaalaa turre sagalee Waaqayyoos baay'ee dubbifamaa ture waan ta'eef hunduma isaayyuu ilaalleerra garuu waan dudubbadhu waan muraasa tokkoon qaba. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Sagaleen keessan baatirii loo akka hin taane dara. Waaqayyoof haa galatu.
iyyanii ameen jedhu waan ta'eef iddoo biyyaa jechuudha amma baay'ee ameen jedhanii iyyuun badaa biyya kana jiru fakkaata jirammoo garuu as galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maariyaamtu faarfannaa kana faarfata waaqayyo na yaadateera watti faarfatti kanaaf yaadatamteetta mata duree jedhu ittiin dubbadha mee ani yaadatameera dhaame maqaan waaqayyo ulfaatu nuyi warra amantiiti warra amantiidhaan jiraatanidha haalli yaadatamteettan jedhu biyyi lafaa yaadatamteettan jedhu waan hunduma isaa yoo ilaalle ba'aa nutti fe'e sokka namni ba'aa namatti fe'a qilleensi isaa ba'aa namatti fe'a biyyi isaa ba'aa namatti fe'a waan hundumti isaa isa ba'aa fe'uudha isa yaaddoo fe'aa deemuudha garuu jecha tokkotu jira yaadatamteetta mee yaadatameera dhaame jechi kun waaqayyo biraa ba'a haala rakkisaa keessatti yaadatamteetta kan namaan jedhu waaqayyoodha kanaaf Maariyaam yaadatameera waaqayyo na yaadateera oo jette kanaaf mata duree kana fudhadhe biyya kana waan hin erguman dhufe dhiyoon dhufe hin gadduman dhufe waan hin argee yeroon dhufe keessa ayyaana isa kan warra du'anii sana ayyaanessuudhaaf balballi nama hundumaa waan reeffa fakkaatuun guuteera warruma reeffa balbala isaanii dura naqetu amma immoo isa kan kirismasii immoo fuuldura naqataniiru isa kan du'aa isa kan jiraataa immoo waaqessuudhaaf ayyaanessuudhaaf immoo samaaf qophiidha kanaaf ayyaanuma isaa ayyaanessu malee jireenya isaan qaban silaa du'aa waaqessan amma garuu waa'ee isa jiraataa nu keessa jiru waa dubbadha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u nuyi ayyaanuma isaa ayyaanessuudhaaf utuu hin taane ayyaanuma isaa ayyaanessuuf ayyaanuma isaa kabajuudhaaf iddoo kana jirra utuu hin taane nu warra jireenya isaa jiraatanidha ayyaana isaa bira darbanii warra jireenya isaa jiraatanidha nuyi galanni guddaa waaqayyoodhaaf haa ta'u jireenya keenya keessatti amantoonni warri Kiristoos duukaa buune jireenya keenya keessatti wanta sadii yoo irraanfanne yookiin wanta sadii cimsineen ilaallu yoo ta'e waanin amantii keenyaaf Kiristoosiin duukaa bu'uu keenyaaf bu'uura wanta ta'e wanti sadii yoo irraanfatame jireenya amantii keenyaa maqaa ta'a malee dhugaan ta'u wanti sadii kan akkasiin yaada keessanitti qabattan hin barbaada isan isinitti mee darbuu barbaada wanta sadii kana yoo jireenya isaan jiraannu ta'e yoo yeroo hundumaa sireesii taane hin qabnu yoo ta'e yoo jireenya goone seenaa isaa bira dabarree jireenya goone in eeggannu cimsineen qabannu yoo ta'e jireenya amantii keenya maqaadhumaaf isa jedhamu sana ta'a malee isa jireenya nuuf ta'u yookiin immoo isa yaadatamuu sana nuuf ta'u hin ta'u. Inni tokkoffaan isa nuyi amma ayyaanessaa jiru waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos. Waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos baay'ee isaa har'a ayyaanuma isaa waan ta'eef sagaleen ani irratti dubbadhus daqiiqaa muraasaaf isarratti kanaaf isa baay'ee ittan deebi'a. Waa'een dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos akka isa namoonni balbaluma duratti yookiin waama tokko tokkoon fakkeessanii darbanii utuu hin taane nuuf dhalachuu Yesuus Kiristoos seenaa baay'ee bal'aa ta'e seenaa bal'aa qaba. Waa'ee dhalachuu isaatii akkuma mucaan tokko dhalatutti yookiin mootiin tokko dhalatutti bira darbina utuu hin ta'in nuuf dhalachuunsaa jalqaba kakuu haaraa waan ta'eef nuuf seenaa keenya dhalachuunsaa seenaa keenyatu jalqabe jechuudha. Inni kan biraan xuruttanitti deebi'ee dubbadha. Inni kan biraan ani gabaabsee dubbadhu waa'ee dhiphina Yesuus Kiristoos. Waa'een dhiphina fannoorraa, waa'een du'uusaa du'aa ka'uusaa, waa'een dhiphachuusaa, waa'een rakkina isaa inni fannoorraa, waa'ee inni du'a mo'ee ka'ee mirga abbaa bara baraan taa'ee luba bara baraa ta'ee nuuf falmuu waan salphaatti bira darbinu miti. Jireenyi keenya seenaan jireenya keenyaa fannoorra jira waan ta'eef ba'aan keenya hundi isaa fannoorratti xumurame waan ta'eef waan nuyi ayyaanuma isaa ayyaanessinee ayyaana fannooti jennee faarfannee sirbinee warri biyya lafaa immoo sirbanii dhuganii caaffaranii isa miti. Dubbiin isaa isa miti nuuf lubbuu keenya inni. Ameen jedhame. Nuuf lubbuu keenya mee naaf lubbuu kooti jedhame. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maaliif amma biyya keenyaas asiisi warri kan biraan jiru warri waldaadha alaa jechuudha. Biyya keenyaas gaafa ayyaanaa beektu waan ta'eef namoonni inni hin qabnes inni qabus dhugee nyaatee sirbuudha. Naannoo magaalaa keessa naannoo Finfinnee fa'aa immoo gara galgalaa machooftuudhaaf deemtanii galtan gaafa ayyaanaa namni makiinaa qabus dafee gala namni karaarra deemu dafee gala. Taaksii iseen nama birriidhaan feetu laadaatu baay'ata sababii isa machaatutti fe'ama waan ta'eef namni guyyaa ayyaanaa dhugee machaa'uudha malee seenicha hin beeku seenicha hin jiraatu. Nuuf garuu ayyaanichi isa seenaa jireenya keenyaati waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan inni dhumaa ani amma inni kan du'aa ka'uu du'uusaa sunis mata duree mataa isaatiif yeroo mataa isaatii qaba garuu keessa keenya akka jiraatu barbaadeen
inni dhuma waa'ee deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoos. Waa'ee deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoos. Akkuma isa warri kanaa isaaniitti deebi'ee dhufa kaa. Yesuus deebi'ee dhufa jennee darbina utuu hin ta'in warra eeggataniidha nuyi. Ameen jedhame. Warra eeggataniidha. Yesuus Kiristoos gaafa deeme akkas jedhe. Ani achuma yoon jiraadhe iyyuu achi jiraataa nafu deebi'een isin dhufa. Sababiin naquuf immoo iddoo jireenyaa isiniif qopheessuun naqa. Iddoon jiraadhu isiis akka jiraattaniif ani deebi'ee gara ofii kootitti isin nan fudhadha. Ameen jedhama. Haleluuyaa. Ani deebi'ee nan dhufa. Haleluuyaa. Akkasitti isin hin niisu. Ani deebi'ee nan dhufa. Ani deebi'ee maaliin godha? Nan dhufa. Lafuman jiraadhu akka jiraattaniif deebi'ee dhufee isin nan fudhadha. Haleluuyaa. Ani yeroo naqu iddoo jireenyaan isiniif qopheessa. Iddoo maalii? Mee dubbadhaamee iddoo maaliin isinii qopheessa? Iddoo jireenyaan isinii qopheessa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa bal'aatu jira. Utuun hin jiru ta'e immoo ani isinitti himan ture. Iddoo jireenyaan isinii qopheessa. Mootummaadhuma koo na wajjin akka dhaaltaniif jedha. Maal koo akka dhaaltaniif? Mee mootummaa koo jedhee dhaame. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a dhaaba kamiif yoo miseensa taatan iyyuu namni annan bu'aa ati kottu bulchi jedhu baay'ee cimaadha. Miseensa ta'uu dhiiftanii utuu mana isaatti galtanii iyyuu dottiirra hin barbaadu. Dottii barcumaarra iddoo mootummaa sanarra hin barbaadu. Achiin jiraadhatus hin jettanii qabeessinidha malee hin barbaadu. Iddoon jiraadhu akka jiraattaniif dhufeenis hin fudhadhe. Ameen jedhame. Iddoon jiraadhu akka jiraattaniif. Mul'ata keessaa immoo isaa wajjin muka jireenyaa nyaattudha. Muka jireenyaa Yesuus wajjin akka nyaannuuf aboon nuu kennameera. Carraa bal'aa waan ajaa'ibaatu nuuf ta'e. Kanaaf harka walitti buufnee al tokko galateeffannu. Kanaaf waan deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wanta nuyi baay'ee itti yaannuuf jireenya isaa jiraannu wanta nuyi dhimminee eeggannuudha. Gara isa kanaatti deebi'a. Isa kana sadan sammuu keessan keessa keedhaa dheeraa. Waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin gabaabaatti walii wajjin ilaala. Wantoota gurguddaa Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatiin ta'e yookiin immoo dhalachuu isaatiin wantoota gurguddaa nu ilaallu keessa baay'ee keessa wantoota sadii duwwaan dubbadhee xumura gabaabaatti wantoota gabaabaa sadii duwwaan dubbadha. Inni jalqabaa Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhalateef yoo Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaaftanii ilaaltan sila ijoollonni dubbachaa oolan Waaqayyo isaan eebbisu. Sagaleechi jalqabee Waaqayyo bira ture. Sagaleechi foon uffatee dhalateedha. Sagaleechi ofiima isaatii Waaqayyo bira ture. Ofiima isaatii Waaqayyoon ture. Sagalichi foon uffatee dhalatee jedha. Sagaleechi keessa ifatu jireenyatu ture. Jireenyichi ifa namootaa ture. Ifichis namoota hundumaaf hin ifa. Dukkannis isatti dhiyaachuu hin danda'udha. Kanaaf sagaleechi foon uffatee dhalatee jedha. Sagalee nama nuu ta'e, sagalee jireenya nuu ta'e tokko qabna. Galanni isaaf haa ta'u. Inni kuni hiika guddaa qaba. Maaliif gad of deebisuusaa waa'ee gad of deebisuusaa xixinnoo isa akka laalluun barbaada. Dubbiin Waaqayyoo maal jedhaa? Ulfina Waaqayyo abbaa wajjin wal isa qixxeessu dhiisee dhufeedha. Ulfina abbaa wajjin wal isa qixxeessu dhiisee dhufee jedha gara biyya lafaa. Ulfina eenyu wajjin wal isa qixxeessu? Baay'ee dubbadhaa xixinnoo see. Ulfina eenyu wajjin wal isa qixxeessu? Waaqayyo abbaa wajjin kan wal isa qixxeessu dhiisee dhufeedha. Ulfina dhiisuun ulfaataadha. Ulfina dhiisuun ulfaataadha. Ulfina namummaa dhiisuun ulfaataadha. Waa'ee ulfina waaqummaa dhiisa. Ulfina namummaa. An abaluudha. Isa jedhamu dhiisuun baay'ee cimaadha. An akkasi isa jedhamu. Ana mananga isa jedhamu namni dhiisuun baay'ee nutti ulfaata namatti ulfaata. Inni kan namummaa kan waaqummaa dhiisee dhufe. Mee ameen jedhame. Kaneewu. Haleluuyaa. Eessaa dhufe? Eessaa dhufe? Macaafa Daani'el boqonnaa 2 yoo dubbiftan maal jedhu warri abjuu sana hiikuudhaaf dhufan maal jedhanii? Abjuu sana hiikuu dhufanii akkas jedhan. Abjuu mootichaa hiikuu dadhabanii akkas jedhan. Kana isa teessumni isaa lafarra hin taane jedhan. Isa teessumni isaa Waaqayyo teessumni isaa bantii Waaqaa keessa hafuura Waaqayyoota qulqullootaa namanni keessa jiru Waaqa barbaadaa fidaadha. Nuyi hin hiiknu kana jedhan. Waan biyyi lafaa hin hiikne kan hiiku isa Waaqarraati. Kanaaf inni dhufe sun isa teessumni isaa foon qabeessa gidduutu hin ta'in isa Waaqarraati. Isatu ulfina dhiisee dhufe. Waa'ee biyya inni dhufe beennas waan ta'eef baay'ee isinii kaasuu hin barbaachisu. Isatu dhufe ulfina dhiise.
Namicha tokkotu tureedhaan waan gabaabaan isinitti hima. Namichi kun biyyuma keenya jechuudha. Akkasumatti maqaa isaa natti himne warri nutti himanii namichi malee natti himanii namicha baay'ee barateedha. Baay'ee nama wangeelaatis barumsa akaadaamis cimoodha. Walgahii wayitiif gara biyya Afrikaa keessaa iddoo tokko dhaqanii achi jira namichichi. Garuu gurri isaa banamee ergaa Waaqayyoo sin dhagaa afurrattis nama jajjabaatudha. Walgahii sana dhaqaniitu gaafa iddoo walgahii sana ga'anii namoonni walgahii sana yookiin immoo leenjii wayii kennama. Leenjii liidarshiip irratti kennamu jira. Isa fudhachuudhaaf isa kennuufis namoonni biyyoota garaagaraa irraa biyya Ameerikaa kanarraas Awurooppaa iddoo garaagaraa irraa dhaqan namoota gurguddaa baay'eetu dhaqee biyyichatti walga'e. Jennaan namichi inni kun dhaqee gaafa inni lafa bulu galu namichi tokko biyya kana natti fakkaata biyya guddaati dhaqeetu achi jiran. Namichi inni biyya guddaati dhaqe kun fiigaa dhaqee kaalsii namicha isa biyya Itoophiyaa sana dhaqee fuudheetu kaalsii isaa miiccee fi miilla isaa fidee dhiqee fi tumanni waan tokko dubbatiin dhufee miilla dhiqee fi waan hundumaas sirreessee fi bakka boqoddoon immoo iddoon boqodduun sokkaadheetu sokke. Isa booddee maal jedha namichi inni biyya keenyaa suni kana yoona barumsa kootti manii ka godhanidha. Kun barumsa koo dhaga'e. Kun akkan itti ture dhaga'e. Kun ana waa'ee koo dhaga'e akkas raafamaa jira dheetu ilaan mana ga'e. Hamma dur ga'u caale. Jajaa bulee bakka dinqifataa bulee narraase bakka walgayicha dheetu ganama gaafa lafa walgayitti ba'anii namoonni achi ba'anii namoota biyya garaagaraatti dhufan kana namoonni beeksisan kaa'amaniiru waan ta'eef jalqaba irratti namicha samiillee namichaa dhiqe sana isa biyya laatii dhufe sana waamanii egaa amma biyya laan jennu as biyya laan jira waan ta'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dura akkas jennee haasofna. Isa waamanii maal jedhu namichichi gorsaa mootummaa biyyichaati. Namichichi yuunivarsiitii gurguddaa keessaa yuunivarsiitii guddaa tokkotti itti gaafatamaa ta'ee yuunivarsiiticha geggeessa. Gorsaa mootummaati. Barumsa sadarkaa isaa gaafa ka'anii digiriin isaa lakkaa'ameen dhumu maastarsiin isaa maaloon isaa gara dhabe waan inni hin baratin hin jiru lafaan arra. Gaafa waamanii nan du'ee dhenni inni tokkuma qaba. Nan du'ee inuman salphadhe namaa gadi hin ta'e. Kanaaf jedhanii isa waamanii kan isa kanaa gaafa waamanii iddoo akkasiitti dhufee barumsa akkasii qabaa hojii akkasii hojjetanii gabaabaadha kan isaa daqiiqaatti dhumu. Isa booddee qo'ee gaaduu na dhi'uu dhaqeen kaalsiisaa miccaa jedhe. Aduu dhumti naafa dhi'u waluma biratti Waaqayyo walitti nu haa fidu dheetu guyyaa kana aaraa akka of jibbeetti oolee fiigaa dhaqee gaafa aduun namtichi dhufee caammaa isaa baafatee fiigaa dhufee gaafa inni kaalsii fuuchuu dhufu hafuurri Waaqayyo sobduu nanaa naan jedheedhe namtichatu hima sobduu nanaa ati sobduudha naan jedheedhe ati wanta sii ta'eef akkas taate malee jireenya kee miti gad of deebisuuni isaaf garuu jireenya isaati dhiisi naan jennaaniin dhiisee irraa namichichatti mannaan nutti mani dhiisee irraa deebee kaalsii namicharraa waaqootu irraa ree hin sobdaadhe. Ulfina namummaa dhiisuun baay'ee cimaadha. Yesuus ulfina waaqummaa dhiise. Ayyaana kana keessatti wanti nu ilaallu Yesuus nama dadhabaa akka namaa tokko ta'ee dhalachuunsaa gaddeebii isa dhumaati. Macaafa Isaayyaas 53 gaafa dubbiftan bifa garbummaa uffateedha. Bifa garbummaa uffateedha. Namni garbicha wayinuun jennaan iyyuu jinoofnee duuna. Bifa sana uffate jaallateeruma ta'e galanni isaaf haa ta'u. Giddisiifamnee yoo taane malee jaallanne eenyuuf iyyuu garban taanu. Giddisiifamnee morma nu qaban yoo nu godhan malee eenyuuf garban taanu jaallatee garban nuu ta'e. Mee ameen jedhame. Raseeloo faaradika poosa. Haleluuyaa. Maaliif amma kana gadi bu'e Yesuus? Gadi mbuunu yoo ta'e baay'ee ulfaata. Gadi haala jirurraa gadi namaan buunu yoo ta'e. Jireenyi amantii keenyaa gadi namaan jedhu yoo ta'e. Isa fakkaachuudhaaf hin dandeenye. Isa fakkaachuudhaaf nus lafa jirru xinnoo ishee. Gombos. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Haleluuyaa. Gadi bu'e. Kanaaf warra yaadataman isinitti hima dhumarratti namoota yaadataman namoota dinqisiisootu jiru. Gadi bu'e. Gadi buusaa sana maal jettee faarfatti Maariyaami? Inni gaafa gadi bu'e warra of gurguddisan immoo teessumarraa kaase. Mee guddisaa ameen jedhame. Sila dooyii argisiifame keessatti yeroo ijoolleen dhufanii utuu Heroodisiin immoo naannoo na dhaabanii nama diraamaa Heroodisiin hojjetu immoo eessaa jedhe Heroodis biyyicha bulcha ture yeroo warri ba'aa biiftuu dhufan sana
Maatiyos boqonnaa lama gaafa dubbiftan warri ba'aa biiftoo geeyyoonni sun gaafa dhufan akka Heroodis mooticha eessa dhattu ennaan mootiitu biyya natti dhalateedha. Inni eega guddatee mootii ta'ee inni kun ittumaan dhalate. Mee ameen jedhame mootii ma fayyaa dhalate inni kun. Eessatti immoo argama utuu Heroodis biyyicha keessa jiru gurguddoonni barsiisonni wangeelaa utuu jirani fariisonni tsaadiqoonni utuu jirani warri mana qulqullummaa geggeessan baay'een utuu jirani ba'aa biiftuuti argu warri ogeessi. Anjara akkasii takkaan agarra. Ba'aa biiftuuti urjii qaban. Haalleluuyaa. Maqaa Yesuusin iji keenya banamee isa argu. Mee iji koo haa banamu jedhame. Isa baname caalaa maqaa Yesuusin siif haa banamu. Eessa argu yoo jettan utuu Yerusaalem keessa namni baay'een jiru. Utuu Yihuudaa keessa sabni baay'een jiru. Utuu warri mana Waaqayyoo jiranii warri ogeessi fagoodha. Fagoodha ogeessi arge. Ogeessi Waaqayyoon argatee duukaa buute kun salphaa miti. Waaqayyo si kabajuudhaaf mana isaa si fideera. Waaqayyoon argachuun ulfina malee salphina miti. Haleluuyaa. Fagoodha arganii dhufnaan akka eessa dhattu ennaan isa mootii ta'e dhalate waaqessuu dhufne ennaan natti maa kaanis dhaqee waaqessaa jedhe ajjeesuufi. Ajjeesuufi. Hin ajjeefnes Yesuus Kiristoos jiraataadha. Galanni isaaf haa ta'u. Irraafameedha mootiinis gurguddoonni biyyichaas warri Yihuudaa bulchan guutummaa isaaniitu raafameedha. Eessa taa'ee raasa ana baay'ee kanatti tolus. Ofii isaatii lafa horiin keessaa dheeddu keessa horiin keessaa nyaattu keessa ciisa. Dhalatee utuu dhalatee waa afaanii waa dubbachuu hin barinitu eessa taa'ee eessa naasisa. Gola horii taa'ee eessa naasisa. Haleluuyaa. Mee haleluuyaa dhaame. Mee haleluuyaa dhaame. Hin sodaattu. Mee haleluuyaa dhaame. Maa waldaa irraa maqaa Waaqayyoo ulfaatu waldaatti maal ta'u. Mee haleluuyaa dhaame. Eessa taa'a lafa horii keessa taa'ee goda baadiyyaa sana taa'ee eessa naasisa. Halaa duukaa boosayya dhugaa yoo dhufe akkas maqaa Yesuusiin jireenyi kee ulfinaan guutu yee. Akkasii ulfina Waaqayyoo tura jira. Sodaachisuu Waaqayyoo achi jira. Kanaaf achi taa'ee achi raasa. Kanaaf achi taa'ee ba'aa biiftuutti argama. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusin ulfinni Waaqayyoo sun sirra sabuufatu yee. Irraafamanidha. Isatu baay'ee natti tolaan. Kanaaf Yesuus Kiristoos inni gadi jedhe sun araara fidee dhufe. Tokkoffaa irratti araara fidee dhufe. Ameen jedhaam. Maariyaam akkas jettee dubbatteetti waan ta'eef galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Araara fidee dhufe. Zakkaariyaasis raajii dubbate lubichi. Zakkaariyaasis raajii dubbate lakkoofsa 67 kaafnee gaafa laallu egaa inni kun araara fidee dhufe dheetu waa'ee araara fiduu isaatii dubbata. Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa araara fidee dhufe. Yaa obboloota koo yeroo ammaa kana namoonni walii isaaniitiif ofii isaaniitti namaaf miti ofiif araaran godhu namni. Ofii isaatti hin araaramu. Kanaaf of ajjeesa ofitti araarame of hin ajjeesu namni. Kan inni qoricha dhugee du'u ofii wajjin walii galu dadhabe. Nama ofii wajjin walii hin galle nama wajjin walii galtanii eegna. Namni ofii isaa jibbaa deemu akkamitti nama jaallata. Yesuus Kiristoos araara fidee dhufe. Eenyuuf araara fidee dhufe? Warra raajota ajjeesan. Israa'el warra raajota ajjeesan. Saba biyya lafaa duuka buutota isaa warra duraa raajota warra kakuu moofaa warra ajjeesan. Warra darbatanii warra raajota ajjeesan. Warra fannisan, warra miidhan, warra caccabsan, warra reeban. Isaan kanaaf araara fidee dhufe. Warra jibbaniif araara fidee dhufe. Nama simbira jiruun araara fidii kottoodhaani. Yoo ni didee dubbadhaa. Of keessaa fuudheen dubbadhu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus araara fidee dhufe. Karaan nuyi deemnu karaa araaraati. Biyyi nuyi hidhannu biyya araaraati. Ni nuyi ayyaanessinu kun Waaqa araaraati. Mee Waaqa araaraa jedhame. Haleluuyaa. Ila jaartii tokko tokko jedhuudhaan yaa abbaa keenyaa yeroo jedhanii warra nu yakkaniifis akkuma dhiifnu jedha. Iddoo tokko ga'e. Ani sarara nanu taalaadhaan jaartii. Warra nu yakkaniifis akkuma dhiifnu. Yesuus Kiristoos kana dubbate. Warruma yakkitaniif dhiiftu yoo ta'e kana warri biyya lafaa iyyuu hin godhu. Ani nama tokkotti balleesse akkan itti balleesse takka ture yaadadhee sittan balleesse sila yeroo naasee dhiifama naa godhe on jedhee kana warri biyya lafaa iyyuu hin godhu. Mitiire warri biyya lafaa iyyuu hin godhu. Soori jedhaa deemu. Soori. Dhiifama guddaa jedhaa deemu. Dhiifama jedhu namatti bu'anii dhiifama jedhu.
Kana warri kaan iyyuu hin godhu. Adda kan nu godhu garuu warra nutti balleesseef anne gaafa dhiifu. Ameen jedhaam. Kan itti badesnu kan Yesuus eewu. Dubbadhaa akka kan Yesuus eewu. Akkasa kanaatti kan Yesuus eenyu jechuudha. Kan itti bade Waaqayyoodha. Waaqayyootti sabichi jibbee raajota isaa ajjeese agalgaa'ota isaa fixee kan dhufee dhiifama gaafataa jiru eewudha. Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhufee dhiifama gaafachaa jira. Lubbuu isaa kennee dhiifama gaafachaa jira. Gatii baasee dhiifama gaafachaa jira. Kanaaf araara fidee dhufeedha. Saba walloleef araara fide. Biyya walloleef araara fide. Dhaloota Waaqayyoo wajjin walloleef araara fide. Dhaloota ofii isaatii wajjin walloleef araara fide. Namnaf jibbaan deemu, namnaf abaaraan deemu. Sababii isaa araaratu dhufe sammuu isaa keessa guute. Namni gaafa araaraan guutamu ofii isaatiif iyyuu dhiifama godha. Namni gaafa araaraan guutamu saba isaatiif iyyuu dhiifama godha. Namni gaafa araaraan guutamu nama isa jibbee hundumaaf dhiifama godha. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin hafuurri kun nu argatu yee. Araara fidee dhufe Yesuus. Warra isa jibbeef araara fidee dhufe. Warra isa hin barbaanneef araara fidee dhufe. Isa kana Yesuus gaaf tokko duwwaa mul'ise. Gaaf tokko duwwaa ayyaana isaa ayyaanessee dhiise miti. Amma gaafa fannoo irratti gaafa ol ba'u hin beekanii dhiisiif jecha. Galanni Waaqoof haa ta'u. Baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Hafuurri Waaqayyoo nama gargaara. Akka foonitti yaaduun san ulfaata gochuu isaa mini. Maaliif namni reebamee fannoo irratti ol ba'aa jiru duudhaaf deemaa jiru dhiibamaa jiru garafamaa jiru warra isa garafuuf kadhachuu jechuun warra ajjeesaa jiruuf kadhachuu jechuun baay'ee cimaadha. Yesuus Kiristoos garuu akka jedhe ani akkuma gad of deebise isinis gad of deebisaa jedhe. Ani akkuma jaalladhe isinis wal jaalladhaa. Dhaqaa wal jaalladhaa. Ideen isin ergaa. Ija godhadhaas namoonni baay'een ija keessan arganii Waaqayyo ulfinaa kennanidha. Ameen. Ija jaalalaa sanaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ija dhiifamaa sanaadha. Ija araaraa sanaadha. Inni lammaffaan warra gadadamoodhaaf misiraachoo fidee dhufe Yesuus Kiristoos. Misiraachoon kun Luqaas boqonnaa 2:8 yoo laalle sira dubbifameera. Tiksitootatti mul'ateedha. Tiksitoonni gadadamoodha. Dur tiksee irraa namni dhimma hin qabu. Tiksee wajjin namni haasaan haasa'u. Haasaa tooraa namni tikseedha wajjin haasa'u. Tikseen lafuma isaa oola. Tikseen horiimaa wajjin oola. Horiimaa wajjin ganama ba'a. Horii wajjin galgala gala. Rafee ka'ee horii fudhatee ba'a. Yeroo nama wajjin haasa'u hin beeku. Tooraa isaa hin beeku. Walitti dhufeenya nama wajjin hin beeku. Siyaasa hin beeku. Waa'ee waldaas tikseen horiima bira oola. Horiidhuma bira. Kottuu deebii malee waan tokko hin beeku. Nama akkasii waan beenne kanaaf jalqaba misiraachoon isaaf dhufe. Misiraachoo jalqabaa Yesuus warra gadadamootii fide. Mee ameen jedhaa guddisaati. Warra kam? Warra gadadamoo waan ittiin aadatan warra hin qabne. Waan ittiin aadatan tokkoyyuu warra hin qabne. Isaaniif misiraachoo jalqabaa dhufe. Tiksitoonni sun warra dammaqa barii eeganidha. Dammaqanii barii warra eegaaranidha. Warra dammaqa barii eeggataniif misiraachoon jira. Ameen jedhaa guddisaati. Warra obsanidha isaan warra obsanii eeganidha isaaniif misiraachoon jira. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin yaadatamuun kee ga'eera. Siif mana keef misiraachoon jira. Mee anaaf mana koof misiraachoon jira dhaame. Waa'ee tiksitoota dhugaa miti Maariyaam Waaqayyo warra gadadamoo na yaadateera watti Maariyaamiif misiraachoo dhufe. Manni Maariyaam manni Yoosef tuffatamaadha. Namoonni waa'ee isaa dhimma ittiin qaban. Yesuus gaafa inni karaara deemu gaafa inni dhukkubsataa fayyisu akkas jedhu. Kun ilma Yoosef miti beennaa jedhu. Baay'ee waan ittiin beekan mandara ni dhalate naasa'u isaan. Yesuus garuu isa isaan haasa'an gararraadha. Inni si keessa jiru isa namni haalli haasa'u gararraadha. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin dibanni Waaqayyo si keessaa hababoo ammayyuu. Haleluuyaa! Gararraadha. Mee gararraadha dhaame. Hafuurri Waaqayyo nu keessa jiru kun gararraadha. Dibanni Waaqayyo nu keessa jiru kun gararraadha. Gooftaan nu keessatti dhalate jennu kun gararraadha. Kanaaf ati haalota kee gararraadha malee gajjallaa isaa miti. Haalonni yoo si gararraa fakkaatan maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin si gajjallaa jiru. Isaan duwwaa miti. Mandara Naazreetiif misiraachoo akkasuma mandara Galiilaatiif misiraachootu dhufe. Misiraachoo mandarootaaf dubbatame. Yoo ilaaltan Maatewos boqonnaa 2:6 mandaroota gadi deebi'aatu abdii argate. Mandaroota yaa Beetlehem ishee gadadamtuu nana. Ati si'achi jedha. Haleluuyaa. Fayyisaan si keessa waan ba'uuf lammaffaa deebituu dhamtee waamamtu. Mandara irraayyuu maqaa kaase. Maqaa irraan gadee irraa kaase. Maqaa irraan gadee bara baraan sirraa kaasu Waaqayyo. Guddisaati ameen jedhadhaa. Mee harka keessan ol kaasaa. Laafaa namaa saakiraachaa namaa kiraatoo namaa shi'a. Adeemsa irraan gadee, mandara irraan gadee, jireenya irraan gadee,
dubbiirraan gadee haasaarraan gadee waaqayyoon jiraatan bara baraan sirraa kaasu. Loosee bara dikkaatira faanama shikoo labaasiya. Abdiirraan gadee gaddumaa deemu eebbarraan gadee gaddumaa deemu waaqayyo bara baraan sirraa kaasu. Yeroo kana booddee maqaa haaraatiin waaqayyo siyaa yaadatu. Seenaa haaraatiin waaqayyo gaa'ila kee yaadatu. Jireenya haaraatiin waaqayyo tajaajila kee yaadatu. Waaqayyo bara kee yaadatu. Galateeffadhaa waaqayyoon. Yesuus mandararraa iyyuu haasaa kaase. Safara iyyuu geeddaree. Maatii iyyuu geeddaree. Nuunis nu geeddaree galanni isaaf haa ta'u. Inni dhumaa nachumaan dhaabu. Dhukkuba cubbuutti namoota hundumaa hin fayyisa. Maatewos boqonnaa tokko lakkoofsa 21 kaaftanii yoo ilaaltan. Egaa inni dhukkuba cubbuu nama hundumaatti hin fayyisa jedhe. Haleluuyaa. Dhukkuba maali? Dhukkuba maali? Amma namoonni yoo amma waaqayyo dhukkuba isa foonii nu dhukkubsan nu sin fayyisa. Yoo kaleetti fayyan irra caalaa dinqiidha malee waa'een cubbuutti fayyuu sammuu namaa keessa baay'ee jiru. Maaliif fayyinni cubbuu fayyinni nuyi lubbuudhaan Kiristoositti amannee fayyina ijaan hin argamu. Amantiidha malee. Waan ijaan argamu duwwaatu nuunis sabas biyyas raasa yeroo hundumaa. Kanaaf jaamaa baname namni wayyaa gatee fiiga. Garuu cubbuutti fayyisa Kiristoos. Namicha tokkotu lubatti raajii dubbata. Luba tokkotu raajii dubbata. Konferensii tokko irratti. Innaan maal jedheetti dubbata. Lubaa waaqayyoo makiinaa adii tokko sii kennaa. Makiinaa adii balbala kee dhaabattuun argannaan. Lubi wayyuma lubaatiin kufee gangalatee. Warra kaasanii halleluuyaadhanii. Ameen jedhan. Wangeelaawwi kaffaaleen immoo achi jira. Kaffaalee jabannaa tuunutti mee. Inni immoo dinqifateera wanticha bareera. Qo'imeen immoo ka'ee waatti maadhee. Ichi ka'ee inni immoo gaafa taraansaa ga'u. Lubaa waaqayyotu waan itti waa'ee keessan hinnaanii. Ishee. Jireenya barbaadatan si galcha jennaan. Ameen jedhe. Nama makiinaan lafarra gangashuutu jireenya bara baraa. Baay'ee nama gaddisiisa. Wanta bowwaan buuneedha jireenyi keenya inni fayye. Inni jiraataan kun galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waan hin duuneedha inni nu kattafe. Waan hin banneedha inni nu kattafe. Inni nu hiiqamne galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf dhukkuba cubbuutti nu fayyise gaafa jennu waan lafaa kaanii akkuma sakaanii ililchanii fiiganidha. Dhuguma dhugaa. Waan itti fayyine sana. Ammatu gaaf tokko fiilmii isaa sana namni nutti agarsiisu waaqayyo fide wayii nutti agarsiise waa'ee lakuna bidda bara baraati kun immoo jireenya bara baraati jedhee fiilmii isaa fide nutti agarsiise waldaadhaan baanu. Waan waldaadhaa galluun ta'u asitti duuna malee. Isas nutti agarsiifne waaqayyo. Abshaala baay'ee. Gaafa namni du'u namatti hin himne silaan qophoofna. Gaafa dhufu namatti hin himne guyyaa isaa. Hundoo jalaa dhufse raajiinis isan arguun ni danda'ama. Eenyuyyuu hin beeku. Akka nu yeroo hundumaa qophoofnuuf. Ameen jedhame. Kanaaf warri dammaqa bariitti qophaa'anii eeggatan arguuf jiru. Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufaa. Nus arguuf jirra. Ani yaadatameera dhaame. Guddisaami ani yaadatameera dhaame. Haleluuyaa. Yaadatamteetta ati. Ati yaadatamteetta. Isa biyyi lafaa jedhu miti. Nu biyya lafaa keessaa deemuuf jirra. Isa haalli dubbatu miti. Nu haalota keessaa deemuuf jirra. Isa dhugumaan jedhaan. Wanti biyya lafa kanaa wanti naannoo jireenya keenyaa jiru baay'eensaa waan hafuuraa kana nama harkaa bubuusa. Wanti darbu yeroo baay'ee waan hin dabarre balleessa. Horiin fiiddu isa ciiftu kaafteedhu dur. Kennan mammaaku. Horiin fiiddu isa ciiftu kaafteedhu. Isheen ciiftu boqochaa jirti. Njooyi gochaa jirti seeni seen sun fayyoo didichitee see kana ariitee kaafte. Kana jechuun wanti badaa jiru wanti sokkaa jiru waan namaaf afu tokko fuudhee balleessa. Ni nuuf afu garuu maqaa Yesuusiin nuuf afu. Baay'een amantii isaanii akka caccabaa markabaa godhaniiru jedha Phaawulos. Akka caccabaa markabi cabeennaan hin dhumeef. Xinnuma cabee jechuun bishaantu galee jechuun hin dhumeef markabaa. Akkas godhaniiru dhumaasaatu deema. Ati garuu of eeggadhuudha. Caccabaa markabaa biyyoo godhee nuyi waaqeffachuu keenyatti fufna. Mee ani waaqeffachuu koo ittiin fufadhaame.
Ulkaanee Waaqayyoon galateeffanna. Hallelujah, hallelujah. Gatii keessiif deebisuuf jechan nabee carraa gootootaan qateetu naa qaqqabee qomaaf duuddaa farkattaanee babaddaa gulubii keetti marmeen oofee godhaa gatii keessiif deebisuuf jechan nabee carraa gootootaan qateetu naa qaqqabee qomaaf duuddaa farkattaanee babaddaa gulubii keetti marmeen oofee godhaa. Narratti jaarame diniko balleessuudhaaf ture seenaa koo baay'eedha murtuttee narraaba bilchinni koo kanarraan daraba. Narratti jaarame diniko balleessuudhaaf ture seenaa koo baay'eedha murtuttee narraaba bilchinni koo kanarraan daraba. Ani iddoo kanatti shakkaamu wanta xinnootti sin qabaamu loltuu laga gamaa feegaamu jedhamee tan kanan beekamu. Ani iddoo kanatti shakkaamu wanta xinnootti sin qabaamu loltuu laga gamaa feegaamu jedhamee tan kanan beekamu. Anaafati seenaa wal biraa qabna seenaa bara rakkina seenaa wal biraa qabna seenaa bara rakkina seenaa wal biraa qabna seenaa bara rakkina seenaa wal biraa qabna seenaa bara rakkina. Anaafati seenaa wal biraa qabna seenaa bara rakkina seenaa wal biraa qabna seenaa bara rakkina. Farfataadhuma sirrii isaa farfadhu isoo sirrii isaa farfadhu. Narratti jaarame diniko balleessuudhaaf ture seenaa koo baay'eedha murtuttee narraaba jinni koo kanarraan daraba. Narratti jaarame diniko balleessuudhaaf ture seenaa koo baay'eedha murtuttee narraaba jinni koo kanarraan daraba. Ani iddoo kanatti shakkaamu wanta xinnootti sin qabaamu loltuu laga gamaa feegaamu jedhamee tan kanan beekamu. Ani iddoo kanatti shakkaamu wanta xinnootti sin qabaamu loltuu laga gamaa feegaamu jedhamee tan kanan beekamu. Mi'a kee baadhee akkamiin galaanni na ittisa si mi'eeffadhee maqaa kee waamu akkamiin hin jal'isa. Mi'a kee baadhee akkamiin galaanni na ittisa si mi'eeffadhee maqaa kee waamu akkamiin hin jal'isa. Mi'a kee baadhee akkamiin galaanni na ittisa si mi'eeffadhee maqaa kee waamu akkamiin hin jal'isa. Sinanoo dachaabu'ee sinanoo gaaras ba'ee sinanoo laafa ka'ee sinanoo nama ka'ee sinanoo dachaabu'ee sinanoo gaaras ba'ee sinanoo laafa ka'ee sinanoo nama ka'ee sinanoo dachaabu'ee sinanoo gaaras ba'ee sinanoo laafa ka'ee sinanoo nama ka'ee. Bona safafiin eegubu ganna qorraa bokka yaandis firoobu itti beekamna faraamiiti kamu kurruu naftus kakoo galaan konu. Aduu bona safafiin eegubu ganna qorraa bokka yaandis firoobu itti beekamna faraamiiti kamu kurruu naftus kakoo galaan konu. Narratti jaarame diniko balleessuudhaaf ture seenaa koo baay'eedha murtuttee narraaba bilchinni koo kanarraan daraba. Narratti jaarame diniko balleessuudhaaf ture seenaa koo baay'eedha murtuttee narraaba bilchinni koo alaba gaasa kiraati amanshila bura bakkiyaaba bilchinni koo kanarraan daraba. Ani iddoo kanatti shakkaamu wanta xinnootti sin qabaamu loltuu laga gamaa feegaamu. Ani iddoo kanatti shakkaamu loltuu laga gamaa feegaamu. Anaafati seenaa wal biraa qabna seenaa bara rakkina seenaa wal biraa qabna seenaa bara rakkina seenaa wal biraa qabna seenaa bara rakkina seenaa wal biraa qabna seenaa bara rakkina.
والبرا قمنا سينا برراكنا سينا والبرا قمنا سينا برراكنا سينا والبرا قمنا سينا برراكنا سينا والبرا قمنا سينا جودا سادا بركات راجنا مكلابورا باش Ola basaka torra mashida na bakida chana mukrola batrada na mola barabakeda na bakia. Ole senker balajida sikra shemballo sevra kabo trada mansia. Hallelujah. Kalanni sifato. Kalanni sifato. Kalanni sifato. Ne ursa kalate fadawa kayo. warra seenaan qabne miti nuyi si wajjin seenaa qabna si wajjin jireenya qabna bara xinnaa ta'e bara dheerate miti yaa Waaqayyo guyyoota dabarsine keessatti seenaa nu biraa qabdaati seenaa ajaa'ibaa nu biraa qabdaati caba keenya fayyifte calin jennu gajjallaadhaan nu fiddee calin jennu haala keessaa nu fuute calin jennu cubbuu keenya nu dhiifte calin jennu du'aa jireenyatti nu fidde calin jennu fuuldura keenya ibsite calin jennu sichi dukkaninummaa calin jennu sochiin bara baraan faarfanna calin jennu nuyi nu keessatti dhalatte calin jennu nuuf nama taate calin jennu nuuf gadi buute calin jennu nuuf salphatte gadi calin jennu nuuf qullaa buufteeti calin jennu seenaa nu biraa qabda hamma sitti kolfanitti nuuf taateeti hamma sitti kolfanitti hamma qullaa buuftutti nuuf taateeti hamma dhiiga coccobsitutti nu jaallatti ati jaalala faane miti kan kee jaalala isa salphaa miti kan kee jaalala isa namni namaaf ibsu miti kan kee isa lubbuuti isa qaraanii irratti miixatanii nu jaallatte ati miixattee nu deesse ati nu dhaloota karaarraa miti nu dhaloota karaarraa miti chaabii siifti kaatiliiwwan simaanakiin dhaloonni karaarraa Iyyaasuufaa karaa dhoowwatanii dhaloonni karaarraa dhaloota karaarraa kana dhanna qabi malee na wajjin hin adeemanii jette galgalaatti geeffamanii hundi isaanii dhanna qabamanii dhaloonni karaarraa akka dhalatetti haasa'u akka dhalatetti dubbatu akka dhalatetti jiraatu akka barbaade godhu adeemsa dadhabee karaarratti dhaloota seenaa hin beenne dhaloota karaa hin beenne dhaloota jireenya hin beenne dhaloota gochaa kee hin beenne gaafa isaan kaan hin ta'utte nu warra akkasii miti nu warra si wajjin seenaa qabaniidha nu lafa kaane qabna nu karaa dhufne qabna nu lafa geenyu qabna nu karaa deemaa jirra maqaa Yesuusiin hafuurri kee nuuf haa dhufu mee ursaati ameen jedhaa maaloo hafuurri kee nuuf haa dhufu hafuurri kee nuuf haa dhufu shela makaatu rifaasli widdi kaatraama shia dhaloonni karaarraa karaa waliin naabuudha dhaloonni karaarraa araara waliif godhaa dhaloonni karaarraa gadi waliif jedha dhaloonni karaarraa wal eebbisa dhaloonni karaarraa wal jaallata dhaloonni karaarraa galma isaa beeka nu yaa Waaqayyo warra galma beekaniidha nu kara deemtota maqaa Yesuusiin hafuurri kee nu keessatti dachaa hojjetu nu yaa Waaqayyo sarmanii ayyaana kanaa goonee galuuf miti jireenya keenya nu yaadachiifte seenaa keenya nu yaadachiifte si haa galatu ammas hafuurri kee nu keessatti hojjetu kottu nu gidduu deddeebi'i warra rakkatan yaadu warra gidirfaman yaadadhu warra dhibaman warra miidhaman yaadadhu warra yaa Waaqayyo karaa hundumaatiin itti bitaachee ilaali jeeda saakaato rvaana shidel veenoo geessa kireemaa oola dikaatoo nafa yaadoo haleluuyaa mee kadhadhaa Waaqayyoon galanni siif haa ta'u nu gidduu waan jirtuuf 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 galanni siif haa ta'u haleluuyaa 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 humni biyya kana nama irratti hojjetu qilleensi isaa nama irratti hojjetu nurratti hojjetu yeroo kana humna dhiiga Yesuusiin kan cabe haa ta'u meerka keessan ol kaasaa al tokko ho'a nama keessaa kan balleessu
sammuu namaa jireenya namaa haala garaa garaatiin qabee waaqeffannaa dhugaa nama keessaa kan balleessu. Ni namoota baay'ee liqimse, eebba namoota baay'ee liqimse, waaqeffannaa namoota baay'ee liqimse, gaa'ila namoota baay'ee liqimse, jireenya namoota baay'ee liqimse, faarfannaa namoota baay'ee liqimse, lallaba namoota baay'ee liqimse. Saba kana akka hin dandeenye bara baraan sin kadhadha yaa Waaqayyo. Shaadii kaatuu keemoon sekii boodii kaatiraajii kaatuu ziwee kaatirra vi'anoo. Akka nu hin dandeenye maqaa Yesuusiin sin kadhadha yaa Waaqayyo. Akka nu hin dandeenye sin kadhadha maqaa Yesuusiin. Shakatoo biisividi kaastis ween. Nija namaa jaamse maqaa Yesuusiin ija keenya akka hin jaamsine. Nu gurra dhalootaa duucha gurra keenya akka hin duuchine. Si hubachuuf si dhaga'uu akka hin dandeenye akka hin goone maqaa Yesuusiin nurraa kan dhaame haa ta'u. 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 Warra jijjiirama labsan warra jijjiirameedhas. Kanaaf hafuurri keessa dura hojjete caalaa nu gidduu takka hojjetuuf maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ayyaanni kennuuf haa baay'atu. Inni wanta sekeraa deebiftee aaressitee ijaartu as gidduu waan jirtuuf galanni siif haa ta'u. Laphee namoota jireenya namootaa yaa Waaqayyo isa dadhabee isa humna dhabee isa sekeraa deebiftee waan ijaartuuf bara baraan galanni siif haa ta'u. Warra rakkatan warra dhibaman warra miidhaman bira waan geesseef bara baraan si haa galatu. Warra dhukkubsatan bira waan geesseef si haa galatu. Warra miidhaman waan yaadatteef si haa galatu. Warra gadadaman waan yaadatteef si haa galatu. Warra karaa dhaban waan karaa argisiifteef si haa galatu. Hallelujah. 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 Lebora jana sake la dama sakido lavora baki de seno. Rediaman shilo ribigasi gidini vatuna guadine mansendo. Lafa dheebotaa akkasa lafa bonaa bokkaa dheebotu bokkaa yaadu. Lafinni gara arfaasaatti dhiyaatu tatarsee bokkaa yaadu. Lafa akkasii tu bokkaan itti roobuun arge. Bokkaan utuun itti roobee isa tatarsee sana deebisee walitti qabee lafa sana jiisuu dheebuu baasuun arge. Waaqayyo namoonni baay'een as keessaa dheebuu gurguddaa, dheebuu qajeelummaa, dheebuu addaa qabu. Waaqayyo lafoonni dheebotan kun ijoollee kooti. Dheebuu kana nan quubsanaan jedhe Waaqayyo. Jaalaa deegaati anas. Naafara deegaati raajana kiya. Namoonni dhoksaatti boo'an jiru as gidduu. Namoonni dhoksaatti boo'an garaan isaanii. Dhoksaatti namoonni boo'an jiru. Jaalaa dee'atoo gaabora deegaati lafaara daana shida labara gaatoora badala bakiya diilaa seedoo labakiya. Tokkosi maqaa Waaqayyaa ulfaatu. Jaanoo seegaadoo nama kiya. Needota kiila diisaa kuraachaa nafaara daakiloo seebri diishaalii wikaansa. Namoota baay'eetu jira naan jedhe afurri Waaqayyoo. Hallelujah! Dheebuu qajeelummaa addaa namoonni qaban baay'eetu jiru. Waaqayyoo baroota kana booddee nan guutaaf naan jedheera. Mee guddisaatii ameen jedhadhaame. Raakala doosa doola borra booda lakkise kireechene mikroofaatiyaas. Namni illee ija kana irra kiyane namoonni baay'een as gidduu jiru. Namoonni garaan isaanii dhoksaatti Waaqayyoon waan baay'ee kadhatan mata duree kadhatan namoonni garaa isaanii keessatti caaffata baay'een arga. Waaqayyo akkas naan jedha caaffata namoota baay'ee kana dubbiseera. 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 Dubbiseera naan jedha. Dubbiseera naan jedha Waaqayyo. Jaamuusaa diituu kamansii kuumanti uvana jikeemoon seenii kaatoonagaa. Anuki mardi utarachine selwe katratinu semato fanamakia. Waaqayyo isa dhoksaa bul'inatti deebii nan kenna. Kana moonturu nan jalqabaadha Waaqayyo. Hallelujah. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Qobaadha yaadni kee. Qobaadha yaadni kee. Hallelujah. Hallelujah. Halabaruti shidi la gosa krichana uvagatia. Gufuu diinni siif kaa'e Waaqayyo gufuu dhuguteera. Gufuu diinni siif kaa'e. Gufuu diinni siif kaa'e. Jireenya kee ittiin qabuu barbaadu. Atis jireenyi kee sodaa qaba. Jireenyi kee raafama qaba. Namatti kan hin himanne illee. Nama kan hin mariisifne illee. Garaan kee keessi miidhamaadha madaadha. Sira yeroon taa'u utuun hin kaa'in illee afurri Waaqayyo natti hima.
Argeera Waaqayyo. Argeera Waaqayyo. Argeera Waaqayyo. Argeera Waaqayyo. Yaadatamteetta. 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 Keedhee Waaqayyo. Ni raafamu kun si nyaatu. Ni raafamu. Ni raafamu. Ni si miidhuu barbaadu. Ni si cabsuu barbaadu. Ni si balleessuu barbaadu sun. Ni ti sodaattu sun si nyaatu. Jedhetti minaan jedhe Waaqayyo. Haradiisil wakaat raafana shidalee boora bakkii deellee boosaadha. Raafama keessa jira garaan kee jireenyi kee gaddaadha. Gaddaadha. Waaqayyo garuu fureera naan jedhe. Sodaatiin. Hin sodaatiin. Karaa tira darbite iyyuu baay'een qoraattiidha. Karaa tira deemte iyyuu baay'een qoraattii nama waraanuudha. Akka mul'ataan ilaalutti madaa godaannisa baay'eetu jira. Godaannisa madaa baay'ee kana harki Waaqayyootu inni fayyisu argeera. Inni madaa namoota baay'ee ofii isaatti fayyisenu madaa isaatiin fayyineerradha. Madaa isaatiin nuyi fayyineerra. Luusaa pegaatraa diigesee dofate gaasukaatii abokaatraa jalaqe. Akkasuma akka dhukkubaatti illee siinsi doorsisa Waaqayyo gooftaan dha'eera. Yeroo kana warri isin dhukkubu sarka ol kaasa hafuurri Waaqayyoos gidduu bu'e. Chipar this week at last week ifeetu gosse kapuru disiketa ja. Pari disiketa week at rachana ba. Maqaa gooftaa Yesuusin aangoon dhukkuba kanaa yaa ta'u. Yebadu swen vanakino se. Ragaladi sula jana kiades. Humni Waaqayyoos gidduu deddeebi'aara. Humna dhukkubaa namoota keessaa kan fuudhu. Dhibee dudda keessaa, dhibee amma godaatti gadi nama waraan tuni namoota keessaa funaanuu argaan jiraan. Loda sole vorodi sele vedola gasidola vasedo gadia. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Meani hiikameera dhaame. Guddisaanii hiikameera dhaame. Hallelujah. 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 Si'achiidhaan namoota baay'ee ammas hiikkataa jira. Kuno namoota takalla kutanii deeman argaa. Majuudi loosii dilivagat radu kemanse di valora. Hallelujah. Hallelujah. Maayinni takaalleen kun naan jennaan Waaqayyo. Waan itti dubbatame, ergaatti dubbatame, sagalee baatanii, kakuu baatanii garuu hidhamoodha. Garuu hidhamoodha. Hidhamoodha. Haalota garaa garaatu hidhe. Isa kanatu itti ciccirama naan jedhe Waaqayyo. Mee ani hiikameera dhaame. Mee as ilaalaa mee al tokko. Hallelujah. Inni hiikamte maqaa gooftaa Yesuusin hiikamteetta. Obboleessa nana hiikamteetta. Obboleettii nana hiikamteetta. Abbootaas jirtanii hiikamtaniitu. Harmootas jirtanii hiikamtaniitu. Deessiftuutu ijoollee Yihudaa tokko ulfa lakkubaatti iyyutu deessiftuun deessisuu dhuftee akkasittiin jette. Deessisuu dhufteetu ilmi tokko harka gadi baafatee jennaanitu kirrii diimaatti ta'e attamitti ba'ee inni kun jetteetu sin teessee dinqifattu inni kirrii diimaa qabu ol deebi'ee inni kan biraan dhalate. Hallelujah. Inni milikkitatti godhatan dideetu kan biraan dhalate. Hallelujah. Gaafa inni dhalatu ka'etti attamitti cinattee karaa baafatteette. Faares jedhanii moggaasan. Sanyiin faares isa cinateedha. Amma Waaqayyo isa cinate si godha. Guddisaati ameen jedhadhaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusin isa ciratee ba'een taata. Isa cirate, rakkina cirate, gidiraa cirate, lola cirate isa ba'u. Lola cirate isa hojjetu. Lola cirate isa Waaqayyoof dhaabatu. Hin taata maqaa gooftaa Yesuusin. Mee ani ciradheen ba'aadhaame. Haalli biyya kanaa si qabuu hin danda'u. Halleluuyaa. Ikoonomiin si daangeessuu hin danda'u. Qilleensi si daangeessuu hin danda'u. Dhukkubi si daangeessuu hin danda'u. Waaqayyoof hojjechuuf gaafa kaatu. Jiraachuuf gaafa kaatu. Eebbifamuuf gaafa kaatu. Guddachuuf gaafa kaatu. Balbala sitti cufame maqaa Yesuusin baneera. Maqaa Yesuusin baneera. Maqaa Yesuusin baneera. Maqaa Yesuusin baneera. Mee ani nan jiraadha dhaame. Hallelujah. Afurri Waaqayyo dinqii godha. Galanni isaaf haa ta'u. Hallelujah. Namni waanuma deemee galuuf hojjetee galuuf miti. Sammuu namoota baay'ee hiika afurri Waaqayyo. Namni hojii isaa hojjetee dhuma garuu qoramaadha.
namni bahee galla fayyaadha inni isaa garuu qoramaadha. Hafuurri Waaqayyoo isa kana namarraa xaraga. Abdii namaa kenna. Dubbii Waaqayyoo kennu qooda dhugaatiidhaan machooftan dubbii hafuura qulqulluutiin machaa'edha. Ani beeku namoota baay'een waa'ee suusii keessaa dhufan namoonni yeroo isaan dhuganaa ba'anii yeroo suusii sanaa fi diraagii kana waan adda addaa kana fudhannee nu biyyi lafaa kan keenya nutti fakkaata. Gurbaan tokko natti maroo tokko bokkaa yandoo keessa wayyaa baafanneetu nutti bulluqadee wayyaa baafannee bokkaa yandoo keessa deemna of hin beekan. Hafuuraan gaafa guutamnu rakkinni mul'atu. Ameen jedhadhaa. Hafuuraan gaafa guutamnu Kiristoos duwwaatu mul'ata. Kiristoos duwwaan sitti mul'atu. Guddisaa ameen jedhadhaa. Hafuuraan gaafa guutamnu jireenya duwwaatu nutti mul'ata. Jireenya duwwaa, ulfina duwwaa, kabaja duwwaa nutti mul'ata. Hafuura qulqulluutiin gaafa guutamnu mootummaa Waaqa duwwaa nutti mul'ata. Inni lafarraa yoo toles yoo toluu baates yoo guutes yoo guutuu baates mata dhukkubbii keenya miti. Waa'een keenya waa'ee Waaqayyooti. Yeroo kana kaasee waa'een kee waa'ee Waaqayyoo ta'u. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin hafuurri Waaqayyoo karaa kee to'atu. Hafuurri Waaqayyoo gaa'ila kee to'atu. Hafuurri Waaqayyoo jireenya kee to'atu. Hafuurri Waaqayyoo tajaajila kee to'atu. Hafuurri Waaqayyoo waldaa kee to'atu. Yeroo nu isaaf of laannu kana Waaqayyootu godha. Galanni siif haa ta'u. Baraaf yeroo keenyaaf hundumaa eebbisi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Nooraa Waaqayyoo sinaa eebbisu. Guddaa eebbifamaa. Ulfaadhaa sinii wajjin haa ta'u. Waaqayyoof galannaa ta'u. Kan Waaqayyoo eebbifamu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Inni galgala kana nu yaadate Waaqayyoo maqaansaa ololaa jedhu. Obboleessa keenyaan maal jenna taaddeedhaani? Gooftaan dabalee daddabalee ammayyuu ayyaana isaa sirratti haa dhangalaasu. Waaqayyoo nu yaadateera. Nu yaadachuu duwwaa miti. Nu dabarseera. Ameen. Gama gala